ilmoo daa'ima baatis lamaa fi wayii harkaa fudhattee na ilmoo daa'ima jechuudha taaruma duydu armaan adda baaftee ati duniyaa tanarra hinumaatu ni jira takkaa namatti biteetumaan ayaarraa isichi baasee ayaarraa achi baasee ilmaan kiyya fudhadda yoo ammoo akka inni hin duune akka hin jiraanne akka inni maraatee shaaraarraa kafara na kafarsiisee jiraami akka inni maraatee shaaraarraa udaan laaqqatu akka inni gartee miti mismiikaa guru isa godheetiin ilmaan kiyya fudhadda karoora mataa kiyyaa ifitti himeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofaa fi kabajamtoota keenya jirra jettuu jajjabaattan isiniin jecha alhamdulillah inni jirra akka itti jiranii jiruudha deebi'ee dhufnee jirra. Faayidaa maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu wanni inni qabattee dhufee waan ajaa'ibaati. Hordofaa fi kabajamtoota kiyya warreen natti arganillee dhiifama naa godhaadha. Ilmi namaa ta'e wanto goggorree hin jiru. Yoon hin garteen batii qabaaddellee yoon hin karata godhellee komantii jalaadhaan koottaadha waan akkana tiyyaa karaarra na deebisaan karaarrallee maqee jiraaddellee ani arraan tana waa ibsaatii fi waan ijoollee irraa hin dubbachuu ol dhufee jira maali yoo eeggattan taatan ani akkaan ilmaan irraa fudhachuu dadhabee akkaan isaas wanta godhuu dadhabeeti isatti fakkaattee jechuudha tanarratti ibsa ani wanta akkas godhuu dadhabee ilmoo sirraa fudhachuu dadhabeeti miti ani namani mana jiru namaan isaan bira jiruutitu ilmaan kee dheeyne irraa siifuunaa manguddummaan siifuunaa mootummaadhaan seeraan fudhattaan anjaaniitiin waan takka dubbiin godhinii ja'an jechuudha ammoo dubbiin guddattee farratti hin fe'anii jeetiniin taa'u jira malee an ilmaan kiyyaan baatii meeqa addana baaste dhalaan akka tijjaa ilmaan kiyyoo liiga qabdee akka feete godhaa ani waan irraa taa jiraadhu hin qabu jechuudha ani muradee kutadee darra kan hin dhufee jiru sangubbaaraan daawwattee bilbilteen na arrabsita zaachaa goota siin ajjeesaa gizee jettu ilmi namaa tokko du'aan jiraan yoo nama dhabe du'aan nama dhabu hangana beeke tamaam miliyoona kadhiiga kiyya baasu yoo waan takkatti na goote saniifuu anammaan tana wanni niin dubbachuu irraa barbaade akhiraarran booda ganaa hin dubbadhu jeetian amma booda akkaanan itti ilmaan sansirraan fuune na laalta mana kiyya keessattis akkanas yoon si gabbaasee ani deebuu baadhee na agarta inumaatu zaachaa gootee telefoonaan dhufee telefoonaan gisee inni jechaan dhufee waan anjuu ani telefoona isaa biloog jala keenyaani viidiyoo waraabee inni gallakkisee nagaree viidiyoo sanii yoonin an sirraan daleene yoonin an sinajjeemne yoonin jireenya ta'e yoon ganaan jiraaddaa jireenya haariyaan jiraaddaa ati yoon karaarraa simmeessine ani ilma namaatiin tan oromooti yoon jaartummaaf seen gadde ani haa jiraadhu addunyaa tanarra maaliif addunyaarraa hin sigalchaa jettee zaachaa naa goota an intala dalaatii bar ati kadhiiraa gisee narratti nan zaachaa goote an intala dalaan natti fakkaata tanarratti an waan takkas godhuu dadhabeetii miti ani ammoo waan inni asi godhu sittichi deebi'eetiin jira jechuudha turri deemuun bishoyisu beekaatiin waan ati baatu ilaaluudhaaf caljee taa'u jira manaan an jiru san kabajeetiin taa'u jira jechuudha abbaa manattii fi haadha manaan an jiru saniin kabajee taa'utti jira ani gidaara jiraachuutti hin jiru mana namaatiin jiraachuu jira mana oromootiin jiraachuu jira jechuudha tanarraa ani gizee gartee miti warra namaan bira jiruttis bilbiltee namaan bira jirus gartee akkana jaarsee heenu barbaadu jira yoonin akka ilmaan isaanii yoonin hin fuune jalaa yoonin an isaan irraan daleenne jee dubbachuu jira mana sanarraas kala jaarsa kee akkana zaachaa nuti dalagannee jiraachuu jirraati dubbii hin feenu gisee janii ani mana kiyyattiin deebi'a ati bultiidhaaf na barbaadutti hin jirtu as garagaltee nagiyaadhaan ilmaan naaf ilmaan walitti deebisteen hojii jiraachuuf hin jirtu jechuudha ati wanni siin ajjeesa jettu jaanii duba ajjechaaf na barbaadu jirta ammoo maaliif na barbaadu jirtaayyee natti mataa kiyyaan jiraachuu hin danda'an siin addabee siin irraa addabee jira ijoolleen teenya wanni isaa niin ajjeesaa isii jettee waan dubbattuu fi waan dubbachuu jirtu dhagayanii anis ilmaan irraa hin hafu ati akkamtuu si wayyaadha gurbaan kun bika malee sidhee sijjeesaa ilmaan kun ilmaan haa guddifatu ilmaan kun asirraa kun meeqaas keessatti hafe ilmaan kanarraa dhiisii ilmaan kanarraa eegaa fuutitte ilmaan siifuunaa janii narratti ilmaan siifuunaa atni ilmaanis barbaadutti hin jiru sijjeesus barbaadu jira ilmaan jalaa siifuunaa jaanii malee yoo ilmaan siifuune malee ilmaan irraa hin haftu ilmaan nuu siifida ilmaan kee nuu siifida gurbaa kana dheessii naan jaan jechuudha isaanoo maal isa godhan inni isaan tuyne atoo maaliif barbaadda ableedhaaf sibiila guurrattee bikkee isaan dalagan cufatti itti dhaqu jirta qubaan qabaan natti himuu namaatitu naa himu jira isaan natti himanii tanarratti ati dhiirummaan ta'e hangana dabarte tun ati namaan adda dhiirummaa qabda maal jechuudha
tanarraayyee ani waan na gootu san waliif laalanaaf ati ani ammoo gartee miti ati addunyaarraa na galchitee fi waan addunyaarraa dileessi godheefu waliif laalla ilmaan ka guddisu guddisa ati namni nama ajjeeseen hin jiraatu anillee yoo waasi godhe akkaan hidhamuu hidhaa taa'uu ni beeyta tanarraa waan takka yoo waasi dhagayamanillee ilmaan kee dhugaadha yoo jaalattellee alagaa guddisiisuudhaaf hin yaadin ilmi namaa tokko yaaduu qaba bal'isi yaadi tanarraa ammallee akka takkattiin siin jaasii najjeesaa keetu taate anilleen na keessaa oogiti waa ani takkara lama sadii caljee jiraachuu dadhabee si hojiillee jiraachuu dadhabee amma garaa wallaalla naafiyati wallaalla waa dhiirummaa qabaattee dhiirummaa kee kachiifichi kana xaajattee deemtuun kana in nama tuffatanii waa nama godha dhibbaan dhibbatti jechuudha ani ammoo hanga namaa takka si jalaa usuttuu hin jira na arkuu teessati waliif laalla naanna takka anaatu jiraate takka asumaatu jiraate ani dhibbaan dhibbatti si jalaa useetiin jira hanga namaa tokkollee si wanni godheetiin jira yoo nan ilmaan kanaan fudhachuu baadhe yoo niin gartee mita addunyaa tanarraatti deemte naafetii waliif laalla naafetii walii gatteenye jirra na arkuu teessa ani yoo dhugaa barbaadde ani gara jabummaa sarratti hojjedhu jeeti malee ani akkanatti sin dhiisu ani dhugaan dhibbaan dhibbatti ani sirraallee sinillee dhiisu ilmaan kiyyallee qasbatti sirraa fudhadha mana ammoo ani ilmaan fudhadde taanaan laalla ani dhiiraan jechuudha ati gartee maanaa dhiira jette ijoollee dhiiraallee barbaade jirta basitti biteetiin maallaqaan jechuudha sirra deemsisee akkanatti tamaam hanga kanatti laal sirra siqanitti sirra siisiseetiin ilmaan kiyya fudhadde mana kiyyatti deebi'ee mana kiyya jiraadha wallahi sodaateeti mana bikka jiru kanarraa illee kiraadha jee hin jijjiiradhu manuma kana keessaan jiraadde manuma kana keessa ayaarraa hin si baasa eegana barbaadde hafina yalaasiin jee ati baatii meeqa dhalaan kan ilmooti yoolii gati wanni godhu jirtu ka akka hunda godhu jirtu ilmoo daa'ima baatis lamaa fi wayii na harkaa fudhattee na ilmoo daa'ima jechuudha taaruma duydu armaan adda baaftee ati duniyaa tanarra inumaatu ni jiraata wallahi hayni daa'imummaa saniitu siif haa qabuun siin jaa tanarratti jechuudha namni gizee ani xafashee lubbuuti jedhana bikkaan kaa'u dhabee akkaataan ta'u dhabeetiin namni azoo yaadu waan hin taane yaada akkan taane yaadu eegale jechuudha tamam kana cufaa waatiin namni ilmi namaa tokko ta'e nama nadheessu kanatti lubbuu namaaf hin fidu lubbuu kana kokkee naman qabu eega namni tokko si jalaa sodaatetti namni garaa ilmi namaa dhaabbachuu qaba eega dhaabbachuu digdetti ammoo garteemi taay ammoo taay jeessa kadhadde telefoonaan illee kadhadde manguddoo lasitti erge kabajaadhaan ilmaan kana naa kanneennan ilmaan kiyya maal sirraa fadan ilmaan kiyya irraa fudhadde jireenya mataa sii maaliif hin jiraanne naan jechuu turte jechuudha tamaam ati jireenya mataa keetii oo waan jiraatta ani akkana maraateettiin shaaraan olii gaddeema namni arraan tana biyya namaa keessaan jira ilmooti jaan addana baaftee ilmoon faluun addana baaftee jireenya mataa keetii jiraatta yoo ati jireenya san jiraatte ati na jiraatta anta kaawwen akkasii na arkuu teessa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ani tanarratti yooni waan dubbaddufaaniin dhiisullee hin beeku isiniin akkumaan jee jirutti jechuudha ani waa lamaaf kaniin ol bee waa lamaa maalii ho'ettan taatanii ani tokkoffaa ilmaan kiyya biyya namaa keessatti akkitti jiraatan azoon hin beekne jechuudha haadhaas ni beekan jechuudha haadhaa fi ilmoon adda baatee haati akkan jireenya mataa isiidha jiraachuu hin dandeessu ilmoodhaan adda baatee silaa biyya taatee haayilaa isaa keessa jiraatee aadiidha haayilaa isaa keessa jiraan jaa biyyaan arabaa biyya baqaa biyya qoftuu keessa jirra jechuudha tamaam kanarratti ilmaan kiyya nyaatanii dhuganuu kaniin hin beekne jechuudha ani nyaadhee dhugutti hin jiru jechuudha maalirratti ho'ettan taate ilmaan kiyyaan eegaa addana baasetti ani jireenya mataa kiyyaa waan hin feeneef jecha waan amma yoo kanarra saasana dheewu lubbuuti kisanarraa hin dalagu maalirratti hin dalagne jireenya waan hin jiraachuutti hin jirreef jecha halkan kun waan narraa hin bariineef jecha yoo guyyaan narraa hin dhiineef jecha ani ilmaan kiyya halkanii guyyaa akka midhaaniif dheebaddee fi akka bishaanitti dheebaddee fi akka midhaaniif beelee fi jechuudha magaalota akka keessa waliin jiraanne mana kana bikka galan rakkoisa qabaatee suuraan isaanii ulaara dhawwiin taane mana kam beekeetti dhaguun qabu jechuudha kanarratti ilmaan na jala jabeesse ani maraattuun taane anran tana ani yoo azoon fayyaa qabu ilmaan kiyya maaltu addana baase kaaddana baase jechuudha ani waa lamaaf hin dhufee waa lamaan takkaa namatti biteetumaan ayaarraa isichi baase ayaarraa achi baase ilmaan kiyya fudhadda yoo ammoo akka inni hin tuune akka hin jiraanne akka inni maraatee shaaraarraa kafare na kafarsiisee jiraami akka inni maraatee shaaraarraa udaan laaqqatu akka inni gartee miti mismiikaa guru isa godheetiin ilmaan kiyya fudhadhaan karoora mataa kiyyaa ifitti himeetiin jira jechuudha tana booda ani ijoollee teenyallee harka isaanii harka dhiigaa hin godhuu hin barbaanne nama tokkollee godhuu hin barbaanne ani ammoo irraa hin dalageessa maa irratti irraa hin dalaga tolchee bareechetiin irraa dalagan kanarratti asuma waan hin siidhamu ibsaa fiidiyoo tanallee ni argitanatti fakkaata
fiidiyootan arkitee yoo duuba yoo deebitu taate waa lama waliin filadhu. Takka jireenya mataa keetii jiraadhu. Ani yoo jireenya mataa keetii yoo jiraachuu yoo hin gizeen hin jiru yoo nagaan ilmaan naa kannite ilmaan kee dhuftee illee laallachuu ni dandeessa. Ilmaan keetillee sitti ni agarsiisa. Yoo ammoo gartee miti ilmaan kee yaabee magan ilmaan kee sitti deebi'anii harka kee ganaa hin seenanii hoytu taate waa lamaan itti muradee ol deebi'ee jira. Waa lamaan ani takka jiraachuu takka duudha. Waa lamaan kana laalladhu ani abbaa ilmoo xiyyaatti ilma karaa xiyyaatti jeetiniin hamtuu sirratti yaaduu jee cal jee deemu jira jechuudha. Ani harkas karaa teessinaqee si daasee gartee miti ayyaarraa illee akka ichisi baasuun hin danda'a. Harka lagaa sinnaqu jeeti. Abbaa ilmoo xiyyaatti mee ibbara. Abbaan ilmi namaa cuftinuu ibbara. Yoo yaadeellee ibduuba deebi'ee ibduuba yoo mul'ate jechuudha. Karaa irra deeme namni ibduuba laalee karaa kamirraan jira jee yoo jette jeetiin baatii lama kun seeneetiin jira jechuudha. Obsee jiraachuu jira jechuudha. Ati ammoo ajjachaa lubbuudhaatiin na barbaadu jirta. Ani lubbuu darzanuu waan hin qabneef jecha lubbuu takkitti tana waan hin qabuuf jecha ani jechuudha. Lubbuuti jallee daffa'uudhaaf jechuudha. Waan hin taane yaada sirratti. Harka mootummaa ani harka lagaa sinnaqu jeetiin duraan yaate harka lagaa amma ganaa booda sinnaqa jechuudha. Waa lamaan keessaa filadhu. Waa lamaan keessaa yoo ilmaan siifin kannaa waliin jiraachuullee yoo baanne ilmaan keetii hojii nagaan jiraadhu yoo ammoo gizeen ilmaan kiyya laaluu fedhee natti agarsiifte yoo kattu taate haala wasaalan harka bal'aan sii qaba jechuudha. Yoo ammoo gartee miti ilmaan illee sitti hin kannu si hojiin illee jiraachuu hin fadhu harkaa teetillee sin danda'u heetu taate anillee bikkaati ilmaan kiyya naddana baaftee harkaati jenna dadhabdetti anillee ganaa booda ayaa sirraan eeggadhu ilma Oromooti jetteellee nallee marartu yoo jireenya yoo adu'a waa lamaan keessaa filadhu. Jireenya niin jiraadha jennaan ilmaan kiyyaa fi ana walitti deebistee mana kiyya naa gad lakkinnaan haala wasaanan. Addunyaa kanarraa dileessi godheetiin si galchee jechuudha. Kan beekamnetti ani jireenya mataa kiyyaa ilmaan kiyyaa wajjin jiraadha. Addunyaa kanarraa si galchee. Yoo ani jiraadhaa jiraan ilmaan kiyyaa fi ana walitti deebisaa jiru. Ani dhaamsinii siidhaamu ibsaa takka kanuma isinitti illee dheereessetti jira dhiifama narraa ta'a afgaanamni aaree waan dubbatu qiyaasa dubbatu hin beeku.